Yoo yaa hargafuun jaallatama kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtittiitu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattuu nageenyi keessan badhaadha. Galata waaqayyoo iddoo jirutti nagaan qabaan isiniin jedha. Har'a deebi'ee dhufeen jira hawwiin maal qabattee dhuftee jechuu keessanii nafu. Har'a marrajaa haaraa tokko isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Isin fayyada hidhiitan viidiyoo isiniif hojjechuutti jira jechuudha. Annis maalidha yoo jettanii warri Itoophiyaatti galtanii dhufuudhaaf jettan isin fayyada waan ta'eedhaaf viidiyoo kana isiniif gochuu barbaadeera. Innis yeroo Itoophiyaatti gallu yeroo duraa viizaan keenya paaspoortii irra jira waan ta'eef paaspoortii keenya irratti rukutamaa miti. Amma immoo ID irratti hojjetamuu jalqabe jechuudha viizaanii. Sababiin isaayyuu warri nubatiin hin dhabaman jedhee waan yaadeefanii eerpoortii iddoo eerpoortiitti baay'ee ijoollee baay'ee rakkataa jiru waan ta'eef kanarraa of eeggannoo akkasiin gootanuu isiniif ta'a jechuudha. Innis argasii paaspoortii keenya fudhannee deemna waa tokko rakkoon qabu viizaan keenya achirratti rukutamee jira. Amma immoo akkasii miti ID irra jira. ID fudhannee deemnu turre amma immoo ID keenya oriijinaalee fudhannee deemuu qabna gaafa Itoophiyaatti gallu jechuudha. Warri galtanii deebi'uu barbaadanii kunoo san harka jiru kana kun oriijinaalee isaati jechuudha. Kooppii osoo hin taane oriijinaalee isaa kana fudhatanii Itoophiyaatti galuu qabdu jechuudha. Dhaqxanii eerpoortiitti rakkattanu. Paaspoortii keessan fudhatanii galtu garuu duwwaadha waan ta'eef viizaan irra hin jiru waan ta'eef iddoo eerpoortiitti isin rakkisuu danda'a jechuudha. Kun oriijinaaleedha inni harka jiru viizaan koo kanarra jira jechuudha. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa viidiyoo kana dhaggeeffadhaati waliif sheerii godhaa isin jedha. Like, share, subscribe godha video kan ko marja hara isinin qaqqabsiitan isinin jedha. Kanaafiyyuu Itoophiyaatti galtanii warri deebi'uu feetan kana fudhattan laazima kana fudhattanii galuudha jechuudha. Yoo akkas hin taane rakkoon isin mudachuu danda'a. Kanarra jira viizaan keessan amma akka isa duraanii paaspoortii irra miti isinin jedha. Naatti fayyadamaa dhaqxanii rakkatina karaa ittiin isinin jedha. Madaamii keessanitti himtanii tokko tokko zimmedhanii nama gadhiisu miti tokko tokko immoo kan namaaf yaadannus jiraachuu danda'u irra caalaan immoo kan callisuutu baay'ata. Kanaafiyyuu isin gaafachuu qabdu paaspoortii keessan kan keessan waan ta'eef fudhattanii galtu. Garuu immoo viizaan keessan kanarra jira waan ta'eef kana gattanii hin galinaa amma jijjiirameera isinuun jechuu barbaadeetanii. Kanaafiyyuu ID keessan kana fudhaa biyyatti galaa warri galtanii deebi'uu feetanii isiniin jedha. Itti fayyadamaa haaraa warri taatan yuutuubii hawwii Oromtittiitii like, share, subscribe gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Isin jaalala isiniin kabaja. Marajaa haaraa isiniif hin dhiyeessan isiniin jedha. Kanuma